Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channel YouTube Abdul App. Gaaffii namoonni baay'een na gaafataa jiran dhugaa monetization YouTube ni jijjiirame subscribe 500tti gadi bu'e ka jedhu namoonni baay'een na gaafataa jiru. Deebii isaa isinii qabadhee dhufeen jira. Eeyyeen dhugaadha subscribe YouTube yookaan immoo seerri monetization YouTube jijjiirame jira. Wanni jijjiirame maal fakkaata ka jedhu waliin ilaalla. Obboleeyyan haaraa taatan subscribe gochuun akkasuma laayikiin sakandii xiqqoo qofa isinitti fudhata. Laayikii tuquudhaan akkasuma yaada keessanis koomentii irratti barreessuudhaan haga xumura barnoota kanaatti na waliin tura isiniin jecha. YouTube Studio bilbila irra seenuudhaan egaa seerri YouTube monetization bara 2023 keessa jijjiirame kun maal fakkaata? Subscribing isaa meeqatti gadi bu'ee? Sa'aatiin meeqatti gadi bu'ee? Ka jedhu sirriitti waliin ilaalla. Duraan egaa akkuma beekamu hundi keessanuu beeytanuu YouTube partner program tiseenuuf yookaan immoo YouTube irraa maallaqa argachuu eegaluuf beeksisaan super chatidhaan viidiyoo gabaabaa irraa viidiyoo dheeraa irraas subscribe 1,000 fi sa'aatii 4,000 subscribing keessan 1,000 ol darbuu qaba akkasuma sa'aatiin 4,000 ol darbuu qaba yookaan immoo ka lammaffaa itti da'amee short video isin maxxansitan bultii 90 keessatti view miliyoona 10 akka irraa argachuu qabdan waliin dubbannee ilaallee turre barnoota darbe irratti. Egaan ka duraanii akkuma beekamu subscribe 1,000 yookaan sa'aatii 4,000 yookaan subscribe 1,000 fi view miliyoona 10 video short irraa yoo qabaattan YouTube irratti monetize ta'uudhaan maallaqa irraa argachuu dandeessu yookaan immoo irratti hojjechuu dandeessu jechuudha. Inni haaraan amma dhufee maal fakkaata isa jedhu waliin ilaalla. Ka duraanii akkuma jirutti tahe seerri haaraan inni amma itti dabalame kun maal fakkaata? Subscribe 1,000 irraa meeqatti galee 500tti. Tokkoffaa biyyoonni inni itti danda'amus biyyoota kam akka ta'es waliin ilaalla. Subscribing 500tti gadi bu'e akkasuma viidiyoo 3 bultii 90 keessatti yoo maxxansatanii qabaattan dabalataanis sa'aatiin 4,000 kan ture sa'aatii 3,000tti gadi bu'e view video short irraa ka miliyoona 10 ture miliyoona 3tti gadi buusee jechuudha. Subscribe 500tti video 3 bultii 90 keessatti yoo qabaattan sa'aatii 4,000 kan ture 3,000tti gadi bu'ee jechuudha. Kanaafu seerri inni duraan 1,000 subscribe 1,000 sa'aatii 4,000 yookaan immoo view miliyoona 10 fi subscribing 1,000 video short irratti yoo tahe inni akkuma jirutti tahe seerri inni haaraan kun maal ilaallataa isa jedhu salphaadhumatti waliin ilaallaa jechuudha. Akkasuma siistamni monetization isaa maal fakkaata? Ka duraanii egaa yeroo bakka mallattoo doolaara tuuyitan bakkuma tokko qofatti apply qabaa jechuudha. Subscribe 1,000 sa'aatii 4,000 yookaan immoo subscribe 1,000 fi view miliyoona 10 video short irratti. Kana duraan sirriitti waliin ilaallee jira. Fuulli inni haaraan amma maal fakkaata? Fuulli monetization isaa amma kun maal fakkaata? Biyyoota kamii irratti eeyyamame subscribe 1,000 subscribe 500 monetize ta'uun. Fuulli isaa haala kanaan jijjiiramee jira. Yeroo mallattoo doolaara tuqnee gara fuula duraa deemnu fuulli isaa haala kanaan jijjiirame. Membership irraa, super chat irraa fi shoppingin kan inni banamu yookaan immoo kan nuti monetize taanu membership irraa maallaqa argachuu dandeenya. Super chatidhaan namni maallaqa nu kennuu danda'a. Shopping irraas maallaqa argachuu dandeenya. Kun kam yoo maal ta'e subscribing isaa 500tti gadi bu'e akkasuma viidiyoo 3 bultii 90 keessatti sa'aatiin isaa ka duraan 4,000 ture 3,000tti gadi bu'e jechuudha. Warreen amma isinitti himirra maallaqa argachuudhaaf yookaan immoo view miliyoona 3 bultii 90 keessatti viidiyoo short irraa yoo qabaanne apply ka jedhu tuqurumaan salphaatti monetize goonaa jechuudha. Monetize gochuun akkuma jirutti ta'e monetize ni goona garuu beeksisa irraa akka monetization isa kaanitti maallaqa irraa argachuu hin dandeenyu. Subscribe 500 sa'aatii 3,000 jechuudha. Apply tuqna sanaan booda yoo subscribe 500 sa'aatii 3,000 qabaanne gara gajjallaatti yeroo gadi buunu fuulli inni haaraan ammallee waa biraa qaba. Watch page ads beeksisa irraa maallaqa argachuuf viidiyoon beeksisa keenya irra gadhiifne irratti hiinee maallaqa argachuuf akkasuma shortii irratti beeksisa hidhachuudhaaf wanni nu barbaachisu ka biraa jira. Ammas maaliin inni yoo jettan subscribe 1,000 duraaniitiif sa'aatii 4,000 waggaa takka keessatti yookaan subscribe 1,000 fi view miliyoona 10 video short irraa argachuun dirqamaa jechuudha. Monetize isa beeksisa irraa maallaqa argannu ta'uudhaaf. Warri subscribe 500 shopping irraa akkasuma shopping super chatidhaan maallaqa argachuu danda'u biyyoota xiqqoo irratti eeyyamame. Canada, South Korea, Taiwan, United Kingdom fi United States biyyoota haga kanarratti eeyyamame. Garuu gara fuulduraatti yookaan immoo yeroo gabaabaa keessatti
biyyoota kaanittis ni eegalamaa jechuudha. Subscribe 500 sa'aatii 3,000 super chat irraa membership irraa maallaqa argachuun. So warreen biyya kana jiran monetization lama bakka lamaatti apply jiraa jira. Gaafa subscribe jiraa 500 sa'aatii 3,000 qabaatan membership irraa super chat irraa maallaqa argachuu eegaluu jechuudha. Gaafa subscribe jiraa 1,000 fi akkasuma sa'aatiin jiraa 4,000 gahemmoo beeksisa irraa maallaqa argachuu eegaluu jechuudha. Kanaafuu apply bakka lamatti qabaa jechuudha. Warroonni United Kingdom, Taiwan, United States faa jiran, South Korea jiran gaafa subscribe jiraa 500 gahee viidiyoo 3 bultii 90 keessatti yoo maxxansan super chat membership adda addaa irraa maallaqa argachuu danda'u. Yookaan subscribe 500 fi sa'aatii 3,000 gaafa qabaatan membership super chat adda addaa irraa maallaqa argachuu danda'u jechuudha. Isinis warri location keessan duraan jijjiirtanii akkasanitti banattan warri biyya biraa jirtan kanarraa fayyadamuu ni dandeessu. Akkaataa location itti jijjiiram duraan barsiiseen jira waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu apply lama qabaa jechuudha. Subscribe 500 viidiyoo 3 bultii 90 keessatti yookaan immoo sa'aatii 3,000 yookaan view miliyoona 3 bultii 90 keessatti apply taatu jechuudha. Kanaan super chat, membership, shopping adda addaa fayyadamuu dandeessu. Monetization inni waan garuu bakka isaatti hin jijjiiramne jechuudha. Akkuma jirutti itti fuufa. Monetization inni duraani view subscribe 1,000 fi sa'aatii 4,000 monetization inni beeksisa irraa maallaqa argannu akkuma sanaan itti fuufaa jechuudha. Kanaafuu bakki isla monetization duraan tokko ture bakka lamatti addaan bahe. Beeksisa irraa argachuudhaaf yookaan beeksisa monetize ta'uuf subscribe 1,000 sa'aatii 4,000. Super chat adda addaa irraa maallaqa argachuuf subscribe 500 sa'aatii 3,000 yookaan bultii 90 keessatti viidiyoo 3 maxxansuu jechuudha. Seera baay'ee bareedaadha. Itti fayyadamaa isiniin jechaa laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Barnoonni keenya har'aas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.